Gosaan kan wal qoodan sababaaf yoo ta'e waan jajjabeeffamu. Yommuu sababaaf malitti miidhaadhaaf ta'e waan akkan balaaleffatamuu qabu. Mudannoo koo yeroo kolleejjii baradhu gosaan wal qooduu gandaan wal qooduudhaan na mudatee gabaabsisanii. Barri sun bara 2010 irraa eegalee hanga bara 2012 gaaf tokko ijoollee Jimmarraa dhufan jiru kolleejjii Finfinneetiin baradhe. Ijoolleen Baalerraa dhufan jiru. Arsirraa kan dhufan jiru. Harargarraa kan dhufan jiru. Wallaggarraa kan dhufan jiru. Akkasumallee Amaararraallee Tigirarraallee jiran. Gaaf tokko walqee kana yoo isaan bara 2012 gochi kun ka ta'e. Oradii mootummaan Itoophiyaa kun kan Oromoo ta'ee jira. Walqeen bara 2012 Itoophiyoo bara dagachuu baadhe 2012. Ijoollee Jimmaa kana yeroo sana xiqqoo tokkummaan dhufee wal qoodumsi dhufe. Nu jidduu jechuudha. Jimmaa hin qeeqna. Eenyutu qeeqaa? Arsii, Harargee, Baale, Wallagga. Kun afran tokko taanee Jimma tokkicha qeeqna. Wallahi ijoolleen sun hin dhagaanii waan itti dabalee mudannoo yeroo sana nu mudate maaliif gosaan wal qooduun sun gandaa wal qooduun sun maaliif barbaachisa? Sababa maalirraa ka'e? Miidhamoo faayidaa qaba ka jedhu akka laaltaniif waa'ee amma ijoollee Saudi Arabiyaa kana wal qabsiisee lafaa kanii wal qoodu bu'aan qabdu yoo jaalalaaf tokkummaaf ta'e wal qeequun sirri jedhee yaadaan. Maaliif jennaan ati maana bira hafte gaafa miidhame yoo Wallaggi dhiigee Arsiin dhukkubsachuu qabaa. Yoo Arsiin madaa'ee Harargeen dhukkubsachuu qabaa. Yoo Walloo asii madaa'ee Wallagga dhukkubsachuu qaba. Arsiin dhukkubsachuu qabaa. Yoo Jimma madaa'ee Arsiin dhukkubsachuu qaba. Yoo Arsiin madaa'ee Jimma dhukkubsachuu qaba. Yoo Harargeen madaa'ee Jimma dhukkubsachuu qaba ka jedhu wal qeeqaa turre. Maalirra wal qeenne? An Arsirraayi Arsiidhaa. Baale mucaan tokko jira. Harargee mucaan tokko jira. Ijoolleen Wallaggaa nama lama jiran hiriyyoota jechuun nuun kunniin ijoolleen Jimmaa nama lama jiru. Kunniin hiriyyoota waliin deemnaa waliin nyaannaa waliin dhugnaa. Isin Jimma jennaan wallahi sobaame hin dhaga'u ijoolleen sunniin hunduu jira nagaammaa hin dhaga'u. Isin Jimma nuti bar Jimmarraa Oromoon lafa malee nama hin qabnu. Yeroo qabsoo nu wajjin hin qabsoofne gaafa qabsoo guddichaa san isin hiriiraan baane nu wajjin hin dhaabanne maa nu wajjin hin dhaabanne maa dhukkubbiin Oromoo kun isin hin dhagamu isin hin dhikkubu jennee ni qeeqaa turre. Qeequmsi kun amma qeequmsa sirri qeequmsa bareeda. Kanarraa wanta hafe waltumuu waliin nyaachuu dhabuu nu bira hin jiru. Bakka kana bichaa wal qeedna dhugaa. Garuu waliin nyaannaa, waliin dhugnaa, waliin deemnaa, waliin bula, waliin baranna barnoota. Isin galee ግን ijoolleen Jimmaa maal isin Oromummaa irratti maan jabaanne jabaachuu qabdanii yoo Oromoon Wallaggaa tumamu isinillee isin dhukkubuu qaba. Walloorraa yoo miidhamu isinillee isin dhukkubuu qaba ka jennu qeeqaa turre. Isaan akkasittuu warri Jimmaa dhufan kun yeroo sana namni baay'een hin beekaa Amaariffa danda'u ijoolleen Jimmaa. Amaariffa danda'u. Isin Amaariffa malee Oromiffaan hin dandeessanii maal isinii Oromummaa kanaa maal ashlas gootanii jennee wal qeeqaa turre. Qeequmsa akkanaa kanaan osoo jirru gaaf tokko educational tour jedhanii manni barnootaa kolleejjiin fuudhee Awaash paarkii nu fide. Awaash paarkii nu fide. Gaafa kanallee makiinaa keessattillee wal qeeqaa deemna. Wallahi tokko ittiin dabalu dubbii kanaa qiquma mana dhugaa mudannoo dhugaati. Wal qeeqaa deemnaa yeroo qama udanillee walumaan qaamanii warri qamaan jaalalumaan jechuun gini wal qeennaa asumatti beeku. Wal qeequmsi kenna kun tokko haa taanuudha baay'isawee tokko haa taanuudha. An dhukkubsadhee ati ciisuu hin qabduudha. Bakka yoo lunni na miidhame mataa waliin dhukkubsachuu qaba yaadda'uu qaba waa'ee kiyyaa. Arsiintu qabnaan Jimma socho'uu qabdaadha. Tokkichoomuudha baay'isawee wal qeequun keenya sun gosaan gandaa wal qooduu keenya sun tokkichoomuu irratti kanaafin waa'ee ijoollee Saudi Arabiyaa yoo yaadu maaliidha kaayyoon isaan itti gandaa wal qoodanii Arsiin maal balleesse ka itti duulamu Jimma maal balleesse itti duulama Harargeen maal balleesse itti duulama sila tokkichaa immoo wal qoqqooduudha lolli ijoollee kanaa. Homaa riizinii takkitti keessaa dhabe. Booma takkitti dhabe laa Arsii akkanaan agoote gisa akkanaan wajjin hin qabsa maana wajjin hin qabsaa jedhanii osoo lolani mee jechuu dandeenya. Sababa maletti namni ka'ee lafaa ka'ee wannan taane walirra dalagu nama jibbisiisa. Hundaafuu wal qeeqaa turre akkasitti wal qeeqaa turre isin Jimma onneen qabdanii makiina keessa akkas jedhaanii deemna. Wallahi summa wallahi ittiin dabalu dubbiitan isaan dhaga'u jiran ijoolleen kun ka Jimmaallee dhagaan ka Baalee jira ragaadhaaf ka Harargee jira ka Wallaggaa jira. Nu afraan tokko taaneet baay'isee ijoollee Jimmaa tana qofa adda baasnee qeenna. Isaan qeena Jimma qofa jechuudha. Harargee, Arsii, Baalee, Wallagga. Amma
Awaash paarkii nu daawwachiisuu deeman yookiin kanaal tuurii kana keessatti kolleejiin dukkaanii asiinuu fe'anii deemanii firaashii asiinuu fe'anii deemanii beekanii ijoollee Awaash paarkii hogguu beektan karaa gadhaanuun karaa naannoo Affaariin paarkii jira. Awaash paarkii sana keessa achuma keessa bulla halkan dukkaanii kana dhaabne dukkaaniin kun meetira 2 natti fakkaate zuuriin isaa firanu asiin illee meetira 2 garaagaraa hundu dhaabata beekta. Amaarri adda dhaabataa, Oromoon adda dhaabataa, Harargeen adda dhaabataa, sabni hundu Dabuub adda dhaabataa dukkaanii kana. Dhaabanne Oromoo waliin adda dhaabanne. Laalqaam wal qeequun keessa kennatti malee yeroo dukkaanii kanaa yeroo makiinaa keessa yeroo nyaannu tokkuma. Homaa namni nurraa beekuun jira. Keessa garuu wal qeenu. Jimma qeena ofirraa haqiiqa dhugaa dubbadha wanna ta'eef. Sana booda jimma isin makiina keessa wanna jennee naga ammaa yaada isin onneen qabdanii dabeegiidha qabsaa'uu diddanii maa qabsaa'uu diddannu wajjin maa yeroo qabsoo san wajjin dhaabanne mee jimmarraa akkana qabsoon akkana adeemsifame nu himaa jenneeni bifa kana naasaa ture haqiiqa dubbadha wanna ta'eef. Sana booda dukkaaniin kana dhaabnee egaa dukkaanii kaanii dhaabannee booddee bakka Amaarillee kophaa dhaabata beetti ijoolleen Dabuubillee Tigreelleen galgala kaamp faayir yookaan ibidda qabsiisnee bishaan jira laga guddaa Awaash kana jira. Bishaan iyyaa gadi yaa'a bishaan isa daaritti gara Cholaanuun sirbina halkan sirba hunduun sirba ofii Oromoo kana irra dha'ee beekta. Yeroo sana haaraadha ka Oromoon mootummaan Oromoo kun Dr. Abiy gara aangoo yeroo sana dhufanii beektanii ho'aadha jechuu barbaade teessooni wanti Oromummaa kun baay'ee leellifamaa sirba kanaan ijoollee saba kaawwanii ambashaabashne halkan jira viidiyoo sanaa yaadadha. Taphataa bulle. Ijoollee Wallaggaa kun hin baafatanii kabaalee kun mucaan qabrirri ka jedhee Harargee kunillee an aarsirraahi baay'ee bakka sirbaa bullee harkan sa'aatiin achi deemee fagaatee yennaan gara hirribaa dachaaneen hunduu sabni hunduu Amaarillee Tigreelleen gara dukkaanii ofii nullee Oromoo keenya qabannee hundaa jechuudha Oromoota hundaa. Amma bakka wali qooduu hin jirtu kaboota nyaataa boota tokkummaatti waliin qoodnu keessoo keenya wal qoodna malee. Jimma jennee Harargee jennee Arsii jennee Baalee jennee Wallaggaa jennee ijoollee Wallaggaa nama lama Baalee mucaa tokko. Harargee mucaa tokko, Arsii mucaa tokko, ana Arsiirraa, Wallagga nama lama, ijoolleen Jimmaallee nama lama. Amma bakka ciisichaa dukkaanii kana deemnu yoo dukkaanii kana deemnu laga Awaash kana keessa naacha jira namni beekta yoo jiraattan naachi sirri jira bishaan harkaan bishaan daariitti dhaabate dukkaaniin kun kan orsiqee qarree bishaaniirra jechuudha. Bishaan harkaaniin tuqinaa harka ittiin naqinaa naacha keessa jiraan jedhanii dura nu himaniiru gargara galgala nutti himaniiru barsiisonni jecha. Gaayidiin naannoo sanarra jechuus waardiyaa naannoo sanaa bishaan harka qaban naachan argina guyyaayyuu argine fincaa iddoo gadi fincaa'uun naachiin jira noormaal. Amma dukkaanii deebineenaan ijoolleen Affaar namni lama nuun hiriyyoota saba kaawwan dhiisanii nutti makaman Oromoo kanatti jechuudha. Ofitti fudhannee dukkaanii keenya galchine ijoollee Affaar nama lama jechuudha saba biraarraa sabni kun gargara dhaabbate. Namni Oromoo kun dukkaanii keenya kana guunnee firaashii kun akkana kaayamee kun garas kaayamee kun garanaan kaayamee ciisna hundumaa nama ciisna. Ijoolleen Wallaggaa garanaan ciiste gara lagaa sanaan gara bishaanii sanaan lamaan ijoollee Wallaggaa anka Arsii kun asiin ol ciise gara gadhaanuun mucaa Baaleettu ciise mucaa Baaleetti ani Harargee kana ciise. Anaafi ijoollee Wallaggaa akkana ol birciifne mucaan Baalee asiin ciise daariidhaan. Ijoolleen Jimmaa lamaan jidduudhaan ciiste. Ijoolleen Affaarii garanaan ciisan daarii garanaati. Ka gara lagaatti aane eenyu ijoollee Harargee Jimmaa Wallaggaa fi Arsiitu garan aane gara laga Haree ka ciisu. Wallaahi sobaa miti. Ijoolleen Jimmaa jidduu ciisan. Jidduu keessa ciisanii garanaan ciise isaanii garanaan karaa olaanu. Amma yoo ciisnu kana ciisne bakka hunduu rafe'ama. Rafaa jedhanii rafnee jirra. Yoo rafnee xiqqoo jennu mucaan waleeyitaa tokko Dabuub tokko waleeyitaa tokko halkan ka'ee zooree dhufee dukkaanii keenya kana duubaani kotoot godha daariidhaan jechuudha. Yoo kotoot godhu kana ijoolleen Jimmaa lama takkitti asii uttaalan dukkaaniin kun ziippii qaba cufameera suruuraan isaa. Takkitti akkamitti akka bananillee Allahu aalam rabbaa beeku. Takkitti maban ijoolleen Jimmaa lamaan jidduu ciifte aluma ba'a. Takkitti utaalte alabaan. Wallaahi hin argan isaan viidiyoo kana ijoolleen sun takkitti karagaadhaaf illee ittiin dabalee kuu jennaan dhumne jedhanii takkitti asii utaalan dukkaanii kana bin godhanii irraa samatti ba'an. Yoo amma ijoolleen Wallaggaa Baalee Arsii Harargee ol jennu ijoolleen lamaan hin jirtu mana keessa.
maaltaan dhibbaan barnaachi akkana duubaan dhufe dukkaanii keenya kototu nu godhee Allahu akbar maal taatan ijoollee maal naachi maal akkana kun dukkaanii duubaan dhufe qabee miti dukkaanii isaan bara jidduu jiran kototii bichaa dhagaanii jiddumaa utaalan kasilaa odoo nyaata illee nyaatu ijoollee Arsii fi Harargee fi warra Garanaa rafe Baaleeti wallahi sobaami isaan lamaan jidduma kana utaalanii raasamu bu'an yoo amma kaanee gadi baanu mucaa waleetaa kolfaa nu dhufa gana kolfaa ka duubaan dukkaanii nurra kotot godhee jechuudha kolfitaan caalaa ijoolleen mana keessa jirru kun fincaan fixadhu kolfaan gangaladha maaliif kolfina nuti ijoolleen Jimmaa sodaattanii isinis sodaattanii akkanaa sodaattudha dura jenneeni galgala wal qeeqaa turre isiniin jedhee jira yoo irraan deebi'e mudannoon kun isaan mudatu ijoolleen saalfadhu ijoolleen lamaan ijoolleen Jimmaa tunniin saalfadhu akkasi ganaa ol deebi'aa jennee ka tuqee mucaa walee taati ka dukkaanii kotot godhee hun jedheetu itti yaadee godheen ol deebi'anii isaanillee akkasitti rafanii akkasi waliin bullee waliin deemne baay'ee waliin deemne Affaar keessa maal keessa bakka dhedheeraa waliin deemne jaalalli keenya hanga har'aa jiraachuu barbaadeeti. Jaalala tokkummaadha malee wal qeequun keenya sun miidhaa walirraa geessuu yookaan wal jibbuu miti. Tokko haa taanu dhukkubsachuu qabdaadha dhugaa kanarratti. Kanaafuu akkana malee ijoollee Saa'udii kana a'uudhu billahi minash shaytaan rajiim kun waan toobatanii kun homaa ragaallee qabu sababallee qaban jechuu barbaada. Galatoomaa ijoolleen yeroo sanaan waliin baradhee taatee kana waliin taane baganaa jiraattan Baalirraa illee Jimmarraa illee hiriyoota hanga ammaa Harargeerraa illee wal jaalannaa sa'aatii walii bilbilaa ijoollee Wallaggaa illee hanga ammaa walii bilbilaa wal jaalannaa naaj salaadhaa bakka jirtanitti qomoo kiyyaa nuti tokko yoomillee gargar hin baanu tokkummaadhaaf waliin dhaabbannaa akka tokkoon coomsu wal jajjabeeffanna malee gargar waliin qoonnu yoomiyyuu hamtu walirratti hin dalannu gocha gadhee walirratti hin dalannu naa jiraadhaa galatooma.